nama wajjoo deemu dharraatan jirtu. Ilmoo biyya kanatti nama wajjoo gajjaleessan jirtu wajjoo deemaa jiru jechuudha. Subscribe, like, share gochuudhaan nama bukkee dhaabbadhaan jajjabeessaa isiniin jedha. Gara bidibichuu kottaa gala. Bye bye isiniin jaaladha isiniin kabajaa like share subscribe godhaa adda dogoggorri jirutti immoo dhiifaman isiniin jedha. Turtii gaarii qabaadha waaqayyo isin haa eebbisu. Odeeffannoo biraa immoo barbaadan kana nu hojjedhu naan jedha isiniif hin hojjedha. Ichum jabaadhee deemee isinii waraaban isiniin jedha. Ishi to safara kanatti ijaarame amma tokko to safara kanatti akam daandu bas kanatti baa Ashamaa rakkafuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota obsiyamboo akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo isa nagaa keenya baay'ee Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'uun isiniin jedha. Jira jirtu ashamaa rakkafuuneen isiniin jedha. Jalqaba chaanala kiyyaa warri maatiin taanee fi like share subscribe gochuudhaan maatii ta'aaf isiniin jedha na jajjabeessan isiniin jedha. Bakkeen taa'uu stuudiyoo kiyyan ilaalina. Xiqqoo ishee mana keessaa gadi ba'uuf jedheen as ba'ee wanta tokko immoo odeeffannoo barbaadu jedhee abdiin qaba. Isa isiniif waraabuudhaaf inni bakkee kanatti ba'een isiniin jedha. Kanaaf kaameeraa imaan hin qabu. Kaameeraa imaan hin horanne waan ta'eef bilbila kiyya lafa dhaabuu kaa'eedhaan kan waraabaa jiru. Innaa keessin isiniin jedha akkam jirtu fayyaa keessanii si yaadaran isiniin jedha dhagaa rabbi isin irraa fagaachuu kootiif immoo dhiifama xiqqoo ishii samoona kanaan bokkeessa roobaa ture. Mana keessa taa'ee viidiyoo waraabuu immoo achittis mana asittis mana na dabbare. Kanaaf jecha bakkeetti ba'uuf immoo bokkaan baay'ee roobaa ture. Kanaaf hin baaneen isiniin jedha. Adda immoo wantoota tokko odeeffannoo isinii fidee dhufeen isiniin jedha. Odeeffannoo isinii fidee immoo waa'ee lafaa fi waa'ee lafaati jechuudha. Lafti amma kana isinti mundura maal gochuu qabdu like share subscribe gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha. Maybe safar kanallee namni hin jiru gaafachuu hin danda'u. Garuu kaleessa xiqqoo waa'ee lafa gaggaafachaan ture jechuudha. Safara kanaa jechuudha. Kanaaf maalirra akka jiru warreen immoo safara kana wayini immoo amboo keessaa lafa bitachuu barbaadan amma yeroon isaa bittaniyyuu jechuudha. Bittaniyyuu yoo irratti ijaarrachuu baataniyyuu birrii amma mana baankii keessa nama qabdu taanaan bittanii yeroo xiqqoo turtanii bu'aa hedduu buufattanii gurgurtuu faayidaa lafaa immoo hundumtuu keessanuu beektuu abdiin qaba. Innaa kanaaf lafti safara kam akka jiru ammamidha akka jiru isin yommuu dhufeen isiniin jedhaa tokkoffaa immoo maal gochuu qabdu like share subscribe godhaa dhugaa rabbi dubbachuu fi xiqqoo biyya keessatti viidiyoo waraabuu abjeef nama sodaachisa jechuudha. Xiqqillee amma tokko boloo tokko bira naan jiru xiqqoo viidiyoo waraabuu natti tola ture. Amma hundumtuu yeroo sanaaf wanti ta'e malee amma gargar jira waan ta'eef kophaa kiyyaa kaameeraa baasee waraabu namni na dabbadamani obboloota koo faana iddoo tokko dhufee yeroo tokko wantoota nama bohaarsu wantoota garaagaraa isinii waraaba jedhee abdiin qaba. Kanaaf isiniin jedha amma immoo kallattumaan like share subscribe gootaniittu comment gootaniittu gochuu isaan dagatiin isiniin jedha. Amma kallattumaan bakkee lafaatti isin dabarsa. Haasumaan immoo warreen biyya alaa deemuu barbaadan Kuwait, Dubai, Kuwait tun ta'in Saudi في بحرين جوردان دبي ورين ديمو بربادني على سلبات ورين أفهم بيت تاني يومو تربي لما كيست بروسوسين سا كان تمرام نما هم نمات عن وجتوا في يوين نمو سيرة متى سادن ده كان كابو ورين ديمو بربادن بالبلك يرانكم نمتني نما سنسخانا ولي سنها جناني سو walitti sin dhiyeessuun danda'an isinii jedha. Warreen deemuu barbaadan yoo firoota keessan biyya keessa deemanii carraa kana kan hin arganne deemuuf hawwii kan qaban jechuudha. Ani biyya gandaa deemaa isiniif hin hawwu garuu warreen hawwii qaban immoo daangeessuu waan hin danda'amneef kanaaf warreen deemuu barbaadan yoo beektaniitu obboloota keessa yoo firootan keessa yoo jiraate lakkoofsa kiyyaan na dubbisaan isiniin jedha. Isumarraan immoo dabalee immoo wanti isin jechuu barbaadu waciinsaallee amma jalqabadha kan kanfalamu toon ta'ini. Diwaan hundi xumuramee tikkeettiin dhufeefidha. Birriin kan kanfalamu jechuudha. Kanaaf warreen deemuu barbaadan namni beektan yoo jiraate naqum namaan isin jaa komentii jalatti naa barreessaan isin jedha. Kanaadha birrii isaas immoo yeroo sana namicha faana
wal isin barsiisuu hin danda'an isiniin jedha. Ani garuu biyya gandaa deemaa jedhee isiniin hawwu warra achi jirtan kottaa galaan isiniin jedha. Garuu wantiin jechuu barbaadu namni deemuuf hawwii qabu akkuma inni achi ga'e galuudhaaf hawwii qabu maybe kan deemuu danda'u jiraachuu danda'a. Warreen immoo jalqaba biyyaa bahanii hin beekne naannaa ji'a tokko yookiin ji'a lama wantoota akkasii piroosesiin isaa fudhata jechuudha. Kanaaf isiniin jedha amma kallattumaan kana xumureeraa galatooma waan dhaggeeffatanii yaada keessan naa qooduu dandeessuun isiniin jedha. Amma wanta irratti isin hojjedhu immoo gabaa keessatti deengada deemee ture garuu waan mijanne bukkaatu baay'ee rooba mi'oota mana keessaa wantoota garaagaraa nuuf dhiyeessii naan jettanii turtanii isaaf immoo yeroo qabadhe biraazarii yeroo hojii hin qabne isa faana gabaa ba'ee isinii gaggaafachuudhaaf isinitti himuudhaaf ani qophiidhaan isiniin jedha. Na sana sau keessatti innis immoo yoo inni immoo viidiyoon galla keessu keessatti immoo dogoggorri kan jiraatu ta'e kan isin mufachiisoo jiraatu ta'e natti maa irraa deebi'uu ani nama danda'uudhaan isiniin jedha. Kanaaf amma kallattumaanii lafichaan isin agarsiisaa jechuudha. Lafichi iddoo jiru jechuudha. Naammoo jalqaba irrattis dhumarrattis bakkee lafanii jalqaba bitee amma birrii amma inni dabalee fi bakkee sanaaf lafti amma itti nama gurguramaa jiru viidiyoo gabaabaa dudda duuba isiniitiin ka'a. Amma immoo safara nan jiru kana safara biraazariiti. Yeroo sana bakkee qofaamedha isin garagalchee isin agarsiisa. Bakkeen kuni jechuudha. Jalqaba isaa jechuudha. 220 bitama ture jechuudha. Bakkeen lafaa kun 220 bitama ture. Garuu amma 4,400 galee jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuu yoo namni itti galee katamaa ta'e jechuudha. Amma safara yuunivarsiitii irraa gadi siqee safara aanaa yoo inni maal aanaan jedhamu qaba lamaan naamni waan akkasii jedhu jechuudha. Lifti kun inni biraazariin kun manni biraazarii ijaarratee itti galee jiranne asii jechuudha. Safara kana dura 100,100 fi 100,100 jiruka birrii jirtu beekee liinii mo'anii. Inna safara kana ture amma garuu meeqanaan jaanan gaafadhe safara kana 400 naan jedhan gaara bidubachuuf uun jedhe ani jechuun kan kiyyayyuu jechuudha. Kan kiyyayyuu asiif isin dabalee xiqqoo asii olirraani kan kiyya dalga sanarra jechuudha. Bakka isa isinitti agarsiisaan isiniin jedha. Kanaaf lafa safara kana warri bitachuu barbaadan yoo mana faana warri bitachuu barbaadan katamaa ta'aa jira waan ta'eef firoottan keessaniin gaggaafattanii bitachuu dandeessu. Odeeffannoo dabalataa immoo obsaan borraa argachuu dandeessu isiniin jedha. Kinoo kana fakkaataan dhugtuu jaaliitti galee dhugaa dubbachuu fi maabiraatiin qoxaareen illee kuyyuu gajjallee sana jira jechuudha. Iddoo mana dhagaa sana jira qoxaareen jechuudha. Iddoo kana garuu warri kan xalafatee irraa galfatee jiran isiniin jedha. Hundumtuu mana bichaa ta'eera jechuudha. Dhugaa rabbii na lafti akkuma jirutti hin bitiina jechuuf otoo hin ta'in bitadha isin fayyada gurgurattu jechuudha. Deestanii illee safara kanatti galuu baattanii gurgurachuu dandeessu jechuudha. Maaliif shakkiirra waa'ee lafaa namni bitiin namni wantoota akkasii jedhu deestanii bittanii tutaanaan iddoo nama ilaalchisitanii bittanii tutaanaan iddoo mangistiin hin qabanne daftanii yoo bittanii wanti itti baafachuu dandeessu jechuudha. Maani maqaan isaa qabiyyee lafaatti baafachuu dandeessu. Qabiyyee lafaa immoo itti baafatanii kan mootummaallee yoo irra bu'a ta'e kaasaa isiniif kennamaa jechuudha. Kanaaf birrii buukiirra keessa kaawurraa isin fayyada. Ani amma na fayyadee dhugaa rabbii dubbachuuf bu'aa amma bu'u irratti waggaa tokko jedhuutti baay'ee nagarame. Maaliif finnuu achi fagoodha. Too asii ollee ta'ee shaa ta'u xiqqoo achi fagaata jechuudha. Too safara kana immoo ta'e immoo laalaa ka'a. Inna safara kana amma fakkeenyaaf amma ji'a isa kana keessa mana yoo ta'e ji'a dhuftu keessa immoo 500 galaa achumaan itti fufaa deema. Maaliif manatu baay'achaa jira waan ta'eef. Safarri kun kallattii yuunivarsiitii irraa asii gadee jechuudha. Safara xabala jedhamu yoo inni immoo saafir immoo saaris jedhu hankan finfinnee waama. Inna akkasiidhaan isiniin jedha. Warreen bitachuu barbaadanii warreen firas keessaa qabdanii bitachuu dandeessu isin jedha. Ammoo yoo barbaadan immoo namni amboo keessaa bitachuu dandeessan immoo barbaadan immoo anayyuu yoo nama fira keessan faana amboo keessa jiraachuu warra bitan jechuudha. Fira keessan yoo halla barsiistanii ani ofii afaan beekaaf ton ta'ini namootan beekan obboloota kiyyaan nama faana si walii si naganaa nyaasisuu danda'a. Maafi amma tokko dallaalaa irraa bituulla qotee bulaa irraa yoo lafa bittanii hin kasartanii jechuudha. Na akkasiin isiniin jedha. Hundumaafuu galatooma eebbifama waaqessi na eebbisu. Garuu dogoggora jiru keessatti dhiifama naa godhaa. Like, share, subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha.
kallattiin mangadii immoo gajjallee sanaan meebi mangadiin jiru akkamittiin akkas jechuu dandeessa hojjettani kallattii asii gadeedhaan ashawaan namuu jalqabeera jechuudha. Booddee keessaan ashawaan galaa bishaan gararreessaa jechuudha amma jechuudha safara kana yoo garolii sana bishaan jira jechuudha. Bishaan galee jira isaanis immoo hin gala yeroo gabaabaa keessatti hundumaaf namni humna qabu asittis qabiyyee baafatee bishaanis waan hundumaa galfachuu danda'a. Isa humna hin qabne xiqqoo ishee harka qal'ina yoo jiraateen alatti isiniin jedhanii kun ammayyuu safara kana ijaaraa jiru. Safara kana immoo kan qabatee jiru akka biraazariin naan jedhetti diyaasfooraadha. Obboloota isaanii minaaminiitu ijaaraa fi jiraan isiniin jedha. Innaa kanaafi ofitti ni liinaa isiniin jedha. Viidiyoo waraabuu nama sodaachisaa ilmoo biyyaa jedhamatti daqqadha dhugaa rabbi. Rabbi sodaa kana na keessaa balleessu dhugaa rabbi ilaalchi namni isiniif qabu hawwii qabdan isin keessatti dhaamsu ka'a. Ani immoo akkas ta'uu hin qabuun jedhaan isiniin jedha. Mee amboo kana fakkaatti gaguu qilleensa marraan illee isin agarsiisa. Maalaan godha. Guyyaa biraan bukeessa badeen isin agarsiisaan isiniin jedha. Yoo akkas fakkaatti isiniin jedha. Argamuun iddoon dinii tolkootu iddoon galteemoo Shamaari kafuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota obsee amboo akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa galata waaqayyo rabbi galannaa ta'u jira isiniin jedha. Amboo keessa amboo safaraa maal jedhama yaa rabbi guddaa maariyaamii waan akkasiidhaan. Innaa lafa bitachuu yoo barbaadani maatii warra sii qabdan bitadha lafti guutee amma tokko immoo qannaasheedha booddeen dabala. Waggaa tokko keessatti baay'ee dabalee jechuudha. Safara kanaan lafa bitee ture gane amma kunoo mana ta'ee jira. Gabanarraan immoo cirraash katama xiqqoo taateetti jechuudha. Yoo argaa jirtu yaada kun immoo kan mangistiiti jechuudha. Mangistii wanti irratti baasuu fi warshaa qorqoorroo moona akkasii safara kanaa makumaa fi akkam jedhu 150,000 hin argattu. Isiniin jedha kaaree 200 warreen bittanii gurguruu barbaadan soo jiraatanii isiniin jedha dhugaa rabbii jechuuf. Daandii immoo daandiin kun gudar nama keessaa mangadiin asirra darbaayee deemaa jechuudha. Mangadiin kun qaxxitaa dhufa gudar irra bu'aa deeshoon buufi jedhanii. Innaa akkasii